baranuma tufano galu baralu so isi abaw jala karagala kisi sa isi abaw jala karagala kisi sa isi abaw jala karagala kisi sa isi abaw jala karagala kisi Kayoni adda bilisummaa Oromoo bilisummaa addi bilisummaa Oromoo mo kaya Oromoo hundaati waan miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'eefan ol jedhee isin dura dhaabbadha. Namni ani asitti argu kun irra guddaan ilmaan kiyya akka abbaan ilmaansaa waa gorsuuttan waa isinitti Oromoon guddaa ta'ee uumamuu namatu nu tolche miti waaqatu guddaa godhee nu uume. Kanaaf hanga dhugaan uummata kanaa bakkatti deebi'utti uummata kana qofaatu nagaa dhaba otun ta'in sabaa fi sablammiin Itoophiyaa keessa jiran dabalatee biyyooti gaanfa Afrikaa nagaan argatan. Nagaa fi dhugaan halkan tokkoofillee adda baatee buluu hin dandeessu. Faashisti Minilik irraa eegalee Oromoo haga mootummaa har'aatti mootummaan hundi qawwee hiiksiseera. Garuu nagaa gaanfa Afrikaatti fiduu hin dandeenye. Furmaanni nagaa argamsiisuu gaanfa Afrikaa Oromoo dhugaa isaatti deebisuu. Dhugaa lafti mirgii fi gumaan hin dulloomtu. Bara baraa haaraa jagnummaa isa karaa nagaas isa karaa biraas sodaa ittiin qabnu. Nagaadhaan qabsaa'uun obsaa fi jagnummaa gaafata. Nagaadhaan qabsoofnee himimmaan harmee keenyaaf abbaa keenyaa obbolaa keenyaa haquuf wanneen sana dura ta'uu qabantu jiran. Biyyi Oromiyaa nagaa fi tasgabbii argachuu qabdi. Mootummaan waraana Oromiyaa irratti labse atattamaan dhaabuu qaba. Kana ka jennuuf eenyu caalaa lola waan sodaannuuf miti. Nagaa waan nu barbaachisuuf. Nagaan nu qofaa miti ilma namaa hunda waan barbaachisuuf. Nagaa malee badhaadhinni hin jiru. Nagaa malee guddinni hin jiru. Filmaati kuni godhamee karaa nagaa abbaa Oromoon filate mootummaa ta'uu baannaan akka amma jiru kanatti lolli kun itti fufa taanaan tuttuqaan Oromootti baay'ata taanaan Oromiyaan biyya ishee dikileer godhachuuf dirqamti. Fallinni dhumaa isa sana ta'a. Kan biraa waan isinitti dhaammadhu isinitti himu ilmoon koo dhaggeeffadhaa. Addi bilisummaa Oromoo amantaa kamiifuu loogu amantaa hunda kabaja. Hini kunuunsa ni qananiisa. Hini eega. Maqaa amantaatiin lafa Oromoo saamuun dhaabbachuu qaba. Amantaa ilmaan Oromoo hiyyeessa qotee bulaa lafarraa dhiibee dhiiga boosisu amantaadha jedheen fudhannu nuti. Waaqayyo ilmaan Oromoo boosisus hin beeknu. Rabbi ilmaan Oromoo boosisus quban qabnu. Amantaadha jennees hin fudhannu. Amantaa akka Qees Oniismoos faa godhan mana yaalaa mana barnootaa ijoollee guddisuu.
Waraana bilisummaa Oromoo leenjisee qabsoon keenya akka har'a nu ga'u kataasise. Hoggana waraana bilisummaa Oromoo duraanii hoggana olaanaa adda bilisummaa amma Jaal Abdii Raggaasaa nu keessatti argamu haamilee nu kennamu. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dararaa wayyaanee keessa waggaa tokkoof ji'a 3 ol hidhamee kaleessa kagadheege yeroo dhiyoo kagadhiifame. Nu keessatti argamaniiru baga lubbuun haftan nu jedhaan.